Sagalee Waaqayyoo ganama kana irratti afurri Waaqayyoo keessa koo kaa'ee dubbadhu dammaqanii gooftaa eeggachuu isa jedhudha. Dammaqanii gooftaa eeggachuu yookiin dammaquudhaan gooftaa eeggachuu. Kan amma dubbisnee jalqaba irratti Efesoon boqonnaa 5:14 irratti sagalee Waaqayyoo ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoos siif ibsaa jedha. Egaa biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu dammaqni akka deddeebinu sagalee Waaqayyoon dubbata. Dammaqaa jedha sagalee Waaqayyoo yeroo hundumayyuu dammaqaa jedha. Dammaqaa yeroo jedhu rafuun immoo hin jiraata jechuudha. Faallaan dammaquu rafuudha yookiin immoo dadhabuudha. Jalqaba irratti sagalee Waaqayyoo waa'ee hirribaa akkaataa sadiin dubbata. Isa kanan dubbadha jalqaba. Inni jalqabaan hirriba yeroo kaasnu dadhabbii keenya kan itti baanuudha. Namni bara jiraatu keessatti gaafa samiif lafti kun uumamu ifatti dukkanni itti ifa adda ba'e namni yeroo boqonnaa qabaataa jechuudha. Kanaaf inni jalqabaanii dadhabbii keenya kana kan itti dabarsinu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti macaafa faarfannaa 4:8 irratti garbichi Waaqayyoo Daawit akkas jedha. Yaa Waaqayyo akka ani qoofni itti sodaa malee jiraadhu situ godhaa. Kanaafis akkuma ciiseen nagaatti nan rafaa jedha. Kana jechuun noormaalii isa rafnee boqonnu kanadha jechuudha. Barri jireenya namaa gimmaasha isaa kan ta'u hirribaan dabarsa jechuudha namni. Inni lammaffaan sagalee Waaqayyoo du'a akka hirribaatti dubbata. Tasalonqees irraa boqonnaa 4:13 irratti Phaawulos akkas jedha. Yaa obboloota nanaa waa'ee warra obbaafatanii abdii jiruun sinitti himaa jedha. Warri obbaafatan jechuun warri du'anii guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu du'aa akka kaan sagalee Waaqayyoon dubbata. Carraan jalqabaa isaaniif kennama. Yohannis 11:11 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Alaazar firri keenya rafeera dhaqnee dammaqsinaa jedhe. Warri ergaa dhaqan akkas jedhan dhuguma waan rafe se'an innoo yoo dhuguma rafeen dammaqaa jedhan gooftaan garuu waa'ee du'uu isaati dubbata ture. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo duuti hirriba akka ta'e dubbata. Kana jechuun namnamuu hafe yoo rafe guyyaa tokko hin dammaqa jechuudha. Fuula Waaqayyootti du'a jechuun hirriba. Namni gara gooftaa deeme hin boqote kan jennuuf kana. Warri du'an guyyaa tokko guyyaa gooftaan keenya deebi'ee dhufu foon haaraadhaan ka'anii firdiidhaaf dhiyaatu. Kanaaf hin boqotanii jedha sagalee Waaqayyoo. Inni lammataan isa kana. Inni sadaffaan dadhabbii hafuuraati. Manfasaawwii sinfinnaa misaalee. Isa kanarratti kan dubbannu. Dadhabbii hafuuraati. Sagalee Waaqayyoo keessaa Roomee boqonnaa 13:11 yeroo itti dura amanne caalas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isin irra jiru waan ta'uusaa beekaa jedha Phaawulos. Yeroo itti dura amanne caalatti yeroo kaleessaa caala guyyoonni ammaa kun guyyaa itti dammaquu qabnudha. Kanaatiifi dammaqaa jedha. Guyyaan fayyinaa nutti dhiyaatee jira jedha. Bara jiraannu keessatti wanti lama nutti hin himamne. Yoom gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu ispeesikaalii guyyaan isaa nutti hin himamne. Inni lammataan nu immoo yoom gara gooftaa akka dhaqnu guyyaan isaa nutti hin himamne. Kana jechuun dammaqaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo deddeebi'ee yeroo dubbatu niquu, tiquu, taxabaquu, taxanqaquu ilaala. Dammaqaa jedha. Yoom gara gooftaa akka dhaqnu guyyaa isaa hin beeknu. Dammaqnee eegganna. Guyyaa tokko gooftaan dhufee nu fudhata. Gooftaan immoo guyyaa inni dhufu hin beeknu. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu milikkitoonni kaa'amaniiru. Gooftaan araara qabeessa waanta ta'eef namoonni akka dammaqanii fi milikkitoota kana arganii namni akka dammaquu fi milikkitoonni kaa'amaniiru. Garuu guyyaan gooftaa yoom akka ta'e hin beeknu. Yoom akka inni dhufu hin beeknu. Halkanaa ta'uu guyyaa ta'uu hin beeknu yoom akka inni dhufu. Garuu gooftaan hin dhufa. Dhufaatii isaa hin beekna. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo dammaqaadha yeroo hundumayyuu. Dammaqaadha. Biyya lafaa keessa waan jirruufi dammaqnee jiraachuun nurra jiraata. Kanaatiif sagalee Waaqayyoo inni irratti amma ilaallu kuni isa sadaffaa hirriba dadhabbii hafuuraatii jechuudha. Inni jalqabaa namni noormaalii hin rafaa hin boqotaa. Inni lammataas gaafa guyyaan ga'e namni gara gooftaa deemaa beekamaadha. Inni sadaffaa kun garuu dadhabbii hafuuraati. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dammaqaa nuun jedha. Dammaqaa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti
durboota kurnan waa'ee durboota kurnanii dubbata. Shanan isaanii warra gamna, shanan isaanii immoo warra gowwoota jedha sagalee Waaqayyoo. Warri kuni ergaatitti himame misirroon dhufuutti jira dammaqaa jedhamee ergaan itti himame. Dammaqaa jedhame malee saatii kam akka dhufuutti hin himamne. Garuu qophaa akka dhufuutti himameera. Saatii kamirra akka dhufuutti hin himamne qophaa'uun irra jiraata. Shanan isaanii warri gamni Abshaalonni warri jedhamanii ibsaa isaanii qabatanii ibsaa birattis immoo waan itti naqamu cuunfaa ejersaa qabataniiru. Shanan isaanii garuu ibsaa qofa qabatan waan itti naqamu hin qopheeffanne. Warri shanii suni irribni itti dhufanii dadhaban gaafa dadhaban hin rafan. Warri shanii sun dammaqaniituma eeggatan. Inni lammataan waan itti naqamus qopheeffataniiru. Alkan walakkaa gaafa ga'u sagalee tokko dhaga'ame. Ka'aatii simadhaa inni eeggachaa turtan dhufeera sagalee jedhamu dhaga'ame. Sana booddee hin dammaqan. Sana booddee gooftaa simachuuf ba'an ibsaa isaanii qabsiifatan. Warri shananii sun warri rafanis hin dammaqan. Warri ibsaa qabatan gooftaa duukaa deeman. Warri shananii sun garuu kaanii akkas jedhan warra shanan sanaan maaloo irraa nuu kennaa jedhan. Warri gamnoonni garuu akkas jedhan lakki waanuma nuu ta'u duwwaa qabanne siniif kan ta'u hin qabanne dhaqaatii bitadhaa jedhan. Ogeessonni waan qabatan beeku, garatti deeman beeku, iddoo jiran beeku, waan harka isaanii keessa jiru beeku. Warri shanii sun yoo rafanillee waa qopheeffataniiru. Akkuma dammaqanii ibsaa isaanii qabsiifatan lakki nu biraa kun hin argamu. Nuyi waanuma nuu ta'u duwwaa qabanne dhaqaa bitadhaa jedhan. Bitachuudhaaf deeman. Yeroo malee deeman gaafa bitachuu dhaqan balballi cufame. Dhufanii gooftaa nuu bani jedhan. Sin hin beeku jedhe gooftaan. Gooftaan jara kanan beeku hin beeka. Rakkoonsaa misxirri isaa maayinni yoo jenne yeroo malee dhufan. Warri gamni sun garuu dammaqanii gooftaa eeggatan. Baay'ee kan nama dhibu yooduma rafan iyyuu yoo dadhaban iyyuu waan isaan barbaachisu qabu. Yooduma dadhaban iyyuu waan qopheeffachuun malaa qopheeffataniiru. Kanaaf biyya lafaa kanarra yeroo jiru sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Hin boqottuu biyya lafaa kanarra boqottanii jiraattu nuun hin jenne. Dadhabbii jiraa nuun jedhe. Dammaqaa ani iddoon sinii qopheessaa iddoo jireenyaa sana dhaquudhaaf dammaqaa. Dhufeetan sin fudhadhaa nuun jedhe gooftaan. Abdii qabna haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dammaqni akka eeggannu barbaada. Akka dammaqnu. Kanaaf yeroo rafan waan baay'eetu gara jireenya namaa dhufa. Namni dammaqe naannaa isaa arga. Namni dammaqe waa baay'ee ilaala. Waan isatti dhufu arga. Irriba keessa waan baay'ee gara jireenya namaa dhufa. Wangeela Maatewos 13:24 kaastanii yoo ilaaltan fakkeenya inkirdaadaa dubbata. Kana jechuun nama tokkotu sanyii facaasee gale. Gaafa inni mana ga'u diinni dhufee inkirdaada keessa facaase. Warri namicha faana turan dhufanii akkas jedhan. Gooftaa atoo sanyii gaarii qamadii facaaftee eessaa dhufe inkirdaadni jedhan. Isaa hamaatu keessa facaase. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Maatewos 13:25 jaarratti. Yeroo namni rafutti inni hamaan dhufee inkirdaada keessa facaaseera. Yeroo namni rafu wanta baay'ee gara jireenya namaa dhufa. Yeroo dammaqnu garuu waa baay'ee argina. Yesuus gooftaan. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo dammaqaa. Haa buqqifnu ree gooftaa innaan lakkidhe gooftaan. Otoo inkirdaada buqqistanii qamadii tuqxu waan ta'eef guyyaa isaatti adda ba'uun tuqinaa. Kanaatiif sagaleen Waaqayyoo dammaqaa jedha irra deddeebi'e. Dammaqaa jedha. Egaa guyyaan gooftaan dhufuun beekamu sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu gooftaan jiroonni dhufuun beekamu akka hattuutti dhufaa jedha. Akka hattuutti dhufa jechuun hattuun himateen dhufu gaafa dhufu. Dhufeen ganzaba kee fudhaa, dhufeen horii kee fudhadhaa jedhee himateen dhufu. Yeroo namni rafetti dhufa. Kanaatiif gooftaan akkuma kana akka dammaqnuu fi dammaqaa nuun jedhe. Utoo guyyaan gooftaa himamee namni guyyaadhuma gaafa sanaa duwwaa qophaa'a. Amma garuu yeroo hunda akka qophaafnuu fi dammaqaa nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Mee nama sun bukkee jiruun dammaqaa jedhaanii. Haleluuyaa. Dammaqaa jedha sagalee Waaqayyoo. Akkamittiin warra qophaan taanee ta'uu dandeenya inni jedhu inni tokkoffaan yeroo hundumayyuu yaada gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raawwachaa jiraachuudhaan. Namni dammaqaa kan ta'u yeroo hundumayyuu
yaada gooftaa raawwachaa jiraachuudha. Yaanni gooftaa maali? Gooftaa duukaa bu'uudha. Gooftaaf abboomamuudha. Waan gooftaan jedhe raawwachuudha. Gooftaa amanachuudha. Dammaquu qabaanna. Deddeebi'ee sagalee Waaqayyoo dammaqaa nuun jedha. Dammaqaa jedha. Kana jechuun biyyi lafaa kun dukkanatti fakkeeffama. Biyya lafaa kanarra addunyaa lama jira. Addunyaa Waaqayyoo jira, addunyaa seexanaa jira. Namni addunyaa tokko keessa jira. Yookiin addunyaa seexanaa keessa jira, yookiin addunyaa Waaqayyoo keessa jira. Kanaatiif nuyi warra addunyaa Waaqayyoo keessa jirru yeroo hunda dammaqnee gooftaa eegganna. Yesuus gooftaadha. Addunyaan ni kan seexanaas yeroo hunda hojii isaatti jira. Kaayyoon isaa nama dadhabsiisuudhaaf, kaayyoon isaa jireenya ulfinaa kana keessaa nama baasuudhaaf, kaayyoon isaa namoota konfushin gochuudhaaf, kaayyoon isaa namoonni jireenya akka hin arganneef. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dammaqaa. Addunyaa Kiristoos keessa warri jirtan dammaqaa. Gooftaan Yesuus deebi'ee dhufa. Guyyaan dhufu garuu hin beekne. Nan dhufa nuun jedheera. Warri dammaqan isa wajjin jireenyatti galu. Warri shananii ibsaa isaanii warri qopheeffatan gooftaa wajjiniin gara jireenyaatti darban. Warri shananii garuu yeroo malee deeman yerootti dammaqaadha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti wanti hunduu yeroo qabaadha. Biyya lafaa kana irratti wanti kaa'ame yeroo qaba. Yeroo qaba wanti hunduu. Barra amma jiraannu kun waggaa 5 waggaa 10 booddee namni amma jiru kun ijoolleen dargaggeessa ta'a. Dargaggeessi jaarsa ta'a. Jaarsoliin immoo akkuma kana. Umuriin namootaan deema. Wanti hunduu yeroo qaba. Yeroo nama hundaaf qixa kenname. Itti naa dabali irraa hir'isu jechuu hin danda'u. Hiyyeessotaafis sooressaafis hundumaaf qixa kenname. Yerootti hojjechuuf yerootti hojjechuu dhiisuun garuu gahee keenya. Kanaaf sagalee Waaqayyoo yerootti hojjedhaadha. ጊዜም ማን ይጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምብናለች። ስለዚህ በጊዜ መስራት አለብን። የሮት ደመቁ ቀምና የሮት ከው ቀምና ጉያን ጎፍታ ዲያቴራ ሜዳ በላ አሜን ጀና ሃሌሉያ ከናቲፍ ደመቃ ወንጌል ማቴዎስ ድግደም ያፈር ተቆራ ካሳቲ መነከሰን ትገላ ስሪት ዱብሳ ጉያ ጎፍታን ትጥፉ ምልክቶን ካማኒሩ ማል ማል ተከጅሩ ካሜራ ኤጋ ጎፍታን ጉያ ሳዮን ትሙዳ ባቴዩ ነምነ ከደመቁ ፊነራራ ቀቤሳ ዋንተፍ ምልክቶታ ከናላለ ነምነ ከደመቁ ምልክቶን ካማኒሩ ጉያ ሰነት ነምኒ ኢሳ ከናላለ ከደመቁ ኦጌሰተ ታ የለ ደደቤ ሰገሌ ዋቀዮ አከ ኦጌሶታቲ ማለ አከ ወረ ኦጌሶታን ታይኒትን ደደቢና እንደ ጥበበኛ ኑሩ ይላል ኦጌሶን ከሚተከደ መንበኩ ኦጌሶን ከራሳኒ በኩ ኦጌሶን የሰራ ከካም በኩ ወሪ ኦጌስ ማልታ ከሳኒ ከሳ ከጅሩ በኩ ከናፍ ኦጌሶታ ታሃደ ሰገሌ ዋቀዮ ሃሌሉያ ኤጋይ ገራገሩማን ጀራ ከና ማሊ ወጀተኒ ወሪ ጎዎን እንየዱ ሰገሌ ዋቀዮ እኒ ጀልቀባኒ ኢብሳ ሳኒት ጩንፋ ነቀቹ ዲሱዳ ጩንፋ ጀቹን ሰገሌ ዋቀዮ ከንዱበቱ አፉራ ቁልቁሉቲ ነምነ ፉራ ቁልቁሉ መለ ቢየለፋ ከነረት ደመቁ እንደንደው አፉራ ቁልቁሉ መለ ከራ ዋቀዮ ቤኩ እንደንደኝ ክርስቲያኒ ተኮ ገገሱማ አፉራ ቁልቁሉቲ ይሮ እንደደመቁ ትረጅራት ቆጳ ከንታኑ ደመቃ ከንታኑ ጎፍታ የገቹ ከንደንደኙ ገገሱማ አፉራ ቁልቁሉቲን ከናቲፍ ኢኒ ጀልቀባን ወሪ ጎዎኒ ኢብሳን ቀበኔ ኢብሳ ጩንፋ የጀርሳ ጀቹን አፉራ ቁልቁሉ አከተ ሰገሌ ዋቀዮ እንዱበታ ኢኒ ለማፋን ክርስቶስን አርገቹዳፍን ቆጶፍኒ ቆጲን ቀበን ቆጳ ጀደሜት ማሜራ አልቶኮ ነመኩርነን ሳኒ ተርጋኒ ማሜ ሚስሮን ንፉት ጅራ ቆጳ ጀደሜ አልቶኮ እርጋኒ ማሜ ወሪ ቆጳ የገሩሻን ከናቲፍ ቆጳኒ ጎፍታ አርገቹዳፍን ቆጶፍኒ ኢኒ ለማታን ክርስቶስን አመንቲዳን ቤከን አመንቲዳን ጎፍታን ቤግኒ ጎፍታ ዱካ ደደሙ ደንደው ገሩ አመንቲዳን ዮቴ መለነም ጎፍታ አርጉ እንደንደው ሰገሌ ዋቀዮ ዮነ መነታይ ነም ጎፍታን አርጉ ሁንዱማ ከንዱርሱ አመኑዳ ዋ ሁንዱማ ከንዱርሱ አመንቲዳ ነምኒ ዋው ተኮራ ወጭ እንዱራ አመኑ ዱርሳ ኤርጋ መኔ ጓንቶን ብራን ይታኑ አመንቲ ዮቴ መሌ ጎፍታ አርገቹ እንደንደኝ ኢኒ ሰደፋን አፉራ ቁልቁሉዳን ለማፋ እንጠለኒ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰዲራ ካስተን ይወላልተን ኒቄዲሞስ ነመ የደሙቱ በርሲሳ ይሁዶታ ፈሪሶታቱ ደደብኤ ነመ ጎፍታ ራበረቱ ቱሬ ነምኒ ኩን ጎፍታ ጥያተ ከዘደ ጎፍታ ዋቀዮ አባ ብራን እርገምነ ዮቴ ኢሰት ዱበቱ ከነ ነሚ ዱበቹ እንደንደው ኢሰት ዱበቱ ከና ዋቀዮ አባ ብራን ነመ እርገመቱ ዱበቴ የደ
Gooftaa Yesuus akkas jedhe dhuguman sitti himaa namni olii yoo dhalachuudhaa baate jireenya argatu jedhe. Maal jechuudha namni kun barsiisaa Yihuudootaati nama waa baay'ee beekudha. An nama guddaadha. Lammatan deebi'ee dhaladha moo garaacha haadha koottan deebi'a moo akkam jechuudha. Gadameessa haadha koottan deebi'a jechuudha moo akkas jechuu miti. Jireenya argachuudhaaf hafuuraan dhalachuu qabdaa jedhe Gooftaan. Namni jireenya argachuudhaaf lammaffaa hafuura qulqulluun dhalachuu irra jiraata. Kanaatiif jarri kun lammaffaa hafuura qulqulluu hin dhalanne. Inni lammaffaan warri ogeessonni garaagarummaa isaaniiti. Warri ogeessonni warra hafuura qulqulluun dammaqanidha. Warra dammaqanii Gooftaa eeggatanidha. Akkasumas immoo warri lammataa kuni amantoota dhugaa warra bakka bu'anidha. Amantoota dhugaa warra bakka bu'anidha. Yeroo hundayyuu warri qophaa'an Gooftaa argatu. Yeroo hundayyuu warri dammaqan Gooftaa argatu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Ati yaa namicha dhibaanana dhaqiitii mixii ilaali. Mixiin waan ganna nyaattu bona walitti qabatti. Ogeessan qabdu, dura bu'aan qabdu, mootiin qabdu. Atamma yoomitti raftaa? Mixiin uumama xixiqqaadha. Yoo ilaaltan amma gadi jettanitti arguu hin dandeessan xixiqqoodha. Garuu kan sinni bu'u waan ganna nyaattu bona walitti qabatti. Yoo gannan baati ta'e lolaa taree deema. Bokkaaf fuudhee deema. Kanarraa kan ka'e yerootti qophoofti. Uumama xixiqqaadha. Mootiin qabdu, geggeessaan qabdu. Dammaqii jedha. Dhibaadhaan jedha. Ati namicha nanaa dhaqiitii ilaalirraa baradhu jedha. Haleluuyaa. Kanaatiif dammaqaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Dammaqaa. Kanaaf akka dammaqnu Gooftaan nu haa gargaaru. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Gammadaa immoo Yesuus Gooftaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa kaastanii yoo ilaaltan sagaleen Waaqayyoo waa tokko dubbata. Fakkeenyaan dubbata Gooftaa Yesuus Kiristoos. Nama tokko cidha guddaa qopheesse. Cidha kanarratti waamichi guddaan ta'e. Namoonni kallattii garaa garaatii waamaman. Namni sababa uume. Inni kaan gara qonnaa deeme. Inni kaan iddoo garaa garaa deeme. Warra bakkee jiran dhaqaa naa waamaa jedha. Nama hundumaa waamanii dhufan. Warra bakkee jiru waamamee dhufe. Sana booddee waamichi hundumtuu erga guutee booddee abbaan cidhichaa namoota mana keessa jiran ilaaluudhaaf gara addaraashaatti gaafa ol galu nama tokko arge. Namni kun uffata cidhaa nama nuffanne. Nama nuffanne tokko argee gaaffii gaafate. Ati yaa nama nanaa eessaa dhuftee? Uffannaan qabdu waamicha kabajaa sii godhame kanatti kan waamamte meerree uffanni kee? Baay'ee kan sin dhibu cidhichatti namoonni waamaman hundumtuu uffanni tola kennama uffatee seena. Namni hundumtuu cidha kabajaa kana yeroo dhufu, cidha ulfina qabeessa kana yeroo dhufu uffannaa uffatu qaba. Namni kun uffannaa kana uffanne. Kanaaf nama kana fuudhaatii gad darbadhaa jedhe abbaan cidhichaa jechuudha. Uffanni maal bakka bu'a yoo jenne qajeelummaa bakka bu'a. Qajeelummaa bakka bu'a akka sagalee Waaqayyootti. Inni biraan warra uffaticha uffanne jechuun ammas warra amantiidhaan Gooftaa duukaa hin buune jechuudha. Kanaatiif ጽድቅንም የለበሱት ሁሉ ናቸው፣ የተጠሩት ብዙ ናቸው፣ የተመረጡት ጥቂቶች ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወሪ ዋመማን ባየዳ ወሪ ፎማን ገሩ ሙራሳ ሰገሌ ዋቀዩ። ከናቲፍ ገላትያ ቦቆና ሰለኮብስ ኩራቶር በረቲ ኢስን ወሪ ክርስቶስ ወጅን ጩበምተኒ ክርስቶስን አከፈታቱ ፈተኒቱ ነምኒ ጅሬኛ አርጋቹዳፍ ክርስቶስን አከፈታቱ ፈቹት ረጅራት Wangeela mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti Yohaannis waa tokko dubbata. Jaarsolii keessaa tokko garkootti dhiyaate warri kun eessaa dhufan warri uffata adii uffatan kun jedhee na gaafateedha. Anis immoo gooftaa koo isa kana situ beekan jedheen jedha. Innis natti deebi'ee akkas naan jedhe warri uffata adii uffatan kun warra rakkina guddaa keessa darban warra uffata isaanii dhiiga hoolichaan miiccatanidha naan jedhee. Ameen. Hallelujah. Warri uffata isaanii dhiiga hoolichaan miiccatan hoolicha wajjiniin wal argu jireenya qophaa'eef itti darbu. Kanaaf Kiristoosin akka uffataatti uffadhaa jedha sagalee Waaqayyo. Kiristaanni tokko Kiristoosin akka uffataatti uffachuutu irra jiraata. Uffanni qullaa namaa dhoksa. Namni toon uffatiin namni fayyaa qabu ba'ee goodaa keessa gabaa keessa hin deemu. Kiristoosin uffachuun irra jiraata. Kiristoos qullaa namaa dhoksa. Kiristoos jireenya keenya. Namni iddoo jireenyichaa argachuudhaaf
jireenya qophaa'eef itti darbuudhaaf Kiristoosin uffachuu qabaata. Warri argaman kun dirree galataatti warri dhiyaatan kun uffata isaanii dhiiga hoolichaa warra miiccatanidha. Kana duwwaa miti rakkina baay'ee keessa warra darbanii dhufanidha. Haalleluuyaa! Yesuus gooftaan. Warri uffata isaanii miiccatan jireenya qabu. Warri Kiristoosin uffatan jireenya qabu. Achitti darbuudhaaf jireenyichatti darbuudhaaf Kiristoosin uffadhaa jedha sagalee Waaqayyo. Kiristoosin uffadhaa. Kanaatiif namoonni achitti waamaman kun maal hojjetu yoo jenne inni tokko nyaata mi'aa qophaa'ee nyaachuudhaaf jireenya ulfina qabeessa Kiristoos irraa hirmachuudhaaf. Kanaaf yeroo hundumayyuu sagalee Waaqayyo dammaqaa kan nuun jedhuuf kanaaf. Yohaannis 11:15 irratti anatu sin filate malee sin nan filanne jedha. Akka firee buuftaniif lafa hundumaa akka dhaqxaniif abbaan waan maqaa kootiin kadhattan hundumaa isiniif kennaa. Akka firee buuftaniif jedha. Firee akka buufnu waamamne biyya lafaa kana irratti. Ifa akka taanu waamamne biyya lafaa kana irratti. Ifa qabnu kana namootaaf akka ibsinuuf waamamne biyya lafaa kana irratti. Kiristaanonni Kiristootu isaan keessaa mul'ata. Kiristoos nu keessa jira. Nummoo Kiristoos keessa jirra geggeessummaa hafuura qulqulluun. Kanaatiif firee buusaa jedha sagalee Waaqayyo. Firee buusaa. Fireen keenya immoo lafa hundumaatti mul'achuu qabaata. Inni biraan uffanni kan itti fakkeeffamu qophaa'ummaa lapheeti. Qophaa'ummaa laphee agarsiisa. Kanaatiif sagalee Waaqayyoo dammaqaa nuun jedha. Dammaqaa. Dammaqaa. Hafuura qulqulluu argachuu kan dandeenyu yoo abboomamnedha. Yesuus jireenya keenya keessatti kan mul'atu yoo abboomamnedha. Waaqayyo abbaan nu keessa kan jiraatu yoo abboomamnedha. Kiristoositti qabamanii jiraachuun yoo abboomamanidha. Namni abboomamu yaada Waaqayyoo raawwata. Namni yaada Waaqayyoo raawwatu gooftaa duukaa bu'a. Namni gooftaa duukaa bu'u jireenya qaba. Haalleluuyaa. Kanaaf abboomamaa jedha sagalee Waaqayyoo. Abboomamaa jedha. Kanaaf yeroo baay'ee Wangeela Maatewos 23 irratti barsiisota seeraa Yihuudootaaf Fariisota warri jedhamanii yeroo hundumayyuu fayyuun seeraan warri jedhan jiru. Namni fayyuu kan danda'u seera raawwachuu ni jedhu. Namni garuu seera raawwachuun hin fayyu. Seera raawwachuudhaan namni akka hin fayyine Phaawulos Galaatiyaa 2:16-15 irratti hin dubbata. Namni kamiyyuu seera raawwachuun hin fayyu. Seera raawwachuun namni fayya yoo ta'e gooftaan dhufuun irra hin jiru ture. Seeraan itoo hin taane Kiristoositti amanuudhaan fayya namni. Seeraan itoo hin taane Kiristoos qabaachuudhaan fayya namni. Efesoon 2:8 irratti በእምነት በጸጋ ድናችኋል ይሄ ደግሞ ከእናንተ አይደለም ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ይላል። ነምኒ ከንፈዩ አያናን ይሁዶን ገሮ ከዘዱ ሴራ ራወቹን ፈየ ነምኒ ይል ሴሪ ነመን ፈይሱ ክርስቶስ ይተማኑን ገሩ ነመ ፈይሳ ሜደበላ አሜን ጀዳ ይወዱጉ ወል ወጅንጅራ ነደበላ አሜን ጀዳ ሃሌሉያ ከናቲፊ ወርኩን ፈይነ ደበኒ ከኒሳና ፈኒፊ ለበዴ ቡዋን ቀብኔፍ ዋን ነቦመምኔፍ ኢሳ ጎፍታን ጀዱራ ፋላ ዋን ደመኒፍ ከናቲፊ ፈይነ ደበኒ ያፈን ኦቶ ሴሪ ፈይሴ ኢሳንቱ ዱራ ወያ ኑይ ወረ ወርመ ቱሬ ወረ ፈጎ ዳዋመምኔ ቱሬ ጎፍታን ገሩ ነመ ሁንዱማፍ ዱፌ ወሪት ተመነተን ጅሬኛ ቀባተኒ ዱፌ ሴራን ቶን ታኔ ክርስቶስን ይፈይኒ ሃሌሉያ በቃ ክርስቶስን ቀባቹዳን ነምኒ ፈያ ክርስቶስ ጅሬኛ ኬኛ ሃሌሉያ የጌሱማ ፉራ ቁልቁሉቲን እንደመግናር ከናቲፍ ሰገሌ ዋቀዮ ደደቢኤ ደመቃኑ ነምኒ ኢዶረ ጅሩራ ሃለረ ጅሩራ ከደመቁ ሰገሌ ዋቀዮ ደደቢኤ እንዱባት ደመቁኑታ ክርስቲያኑን ይሩ እንዱማ ደመቁኑታ ዋንተ ከንደመቅነ ጉርባዬዳ አረሰይጠን ነው ጂሳው ጀታ ይረብየ ለፋረት ከናቲፍ ኢስኒፈ ብየ ለፋ ጂራ ሰገሌ ዋቀዮ ኢፈ ብየ ለፋ ጀቹን ቦዴ ጋፈ ዱከን ብየ ለፋ ከነ ጉቴ ነሞን ገር ኬኛት በቀቱ ነሞን ገር ኬሰንት በቀቱ የቹን ክርስቶስ ዱኬሳ ሙለታ ከናፍ ደመቁኑ ረጅራት
yeroo hundumayyuu dammaqna yeroo hundumayyuu qophaa'uu nurra jiraata kaleessa waan kadhanneef irra kadhachuu hin dhiisnu yeroo hundumayyuu fuula gooftaatti qophaa'uu nurra jiraata qophaa dammaqaa jedha sagalee waaqayyo haalleluuyaa warri dammaqan dhufaatiin gooftaa gaafa ka'u naan hin sodaatan kiristaanotaaf dhufaatiin gooftaa naasuu miti gammachuudha kiristoosin dhufa gaafa jedhamu kiristaanonni sodaachuu ta'uu hin taane issee jechuun irra jirra jireenya caalutti dabarra jireenya isa gooftaan nuu qopheessatti dabarra waan ta'eef guyyaa gooftaan dhufu waan hin beekneef dammaquun nurra jiraata kanaaf sagalee waaqayyoo yerootti dammaqaa inni guddaan dubbiin dubbii yerooti waan deebineen arganne keessaa tokko yeroodha erga darbee booddee namoonni ayiyyaa deebi'ee immoo namaan dhufu kan sin himu yeroon erga darbee booddee eessan ture bara sana deebi'ee immoo dhufu yeroon kanaaf namni yeroo isaatti dammaquutu irra jiraata guyyaa gooftaan dhufu guyyaa qalbii jijjiirannaa miti guyyaa gooftaan dhufu guyyaa firdiiti namni filannoo lama qaba guyyaa sana kanaaf har'a dammaquun nurra jiraata yesuus gooftaan ameen 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 nattaartanii ameen ameen haalleluuyaa sagalee waaqayyoon dubbachaa jira sagalee waaqayyoo irra hin darbu yesuus gooftaan kanaaf ቃለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው ደመቃ ወረ ደመቀንታ ወረ ረፈንንታይና ወረ ቆጳንታ ኢፋ ከናቲፍ ነምኒ ፈከሰ ደደቡ ዋን ሰጥሩ ወርጋ ቆጳሁኑ መለ ክርስቲያኑን ዋንት ነመረፍሱ ባየዳ ዋንት አብዲ ነመኩታቺሱ ባየዳ ጅሬኘኑ ከነመ ከሳ ዋንት ነመባሱ ባየዳ ኩኑጉማይ ይላዱፈ amma kun dhugum ta'uu danda'a namootatti shakkii naqa namni amantii keessaa akka ba'u godha namni yoo namanne immoo gooftaa arguu hin danda'u kiristoosin arguu kan dandeenyu amantiidhaan yoo amanne duwwaa gooftaa argina kanaatiif amantii keenyatti dammaquun nurra jiraata yesuus gooftaadha jireenya guddaa tokko qabnaam kiristaanotaa jireenya ulfina qabeessa tokko qabna jireenyi bara baraa qophaa'eera gooftaan kan dhufe nama hundumaaf warri tamanate garuu jireenya qabu jireenyi filannoodha biyya lafaa kana irratti filannoodha namni gooftaa filachuu danda'a dhiisuu danda'a kennaa miti filannoodha kanaatiif namni jalqaba eden gannat keessatti gaafa uumamu kanarraa nyaadhaa kanarraa nyaatina jedhame namni sammuu guutuu faana uumame filachuu danda'a raawwachuu danda'a ayi jedhanii cubbuu hojjetan hin du'an namni filannoo jiraata kanaatiif dammaquun nurra jiraata har'a akka barbaadan namoonni deemuu danda'u guyyaan tokko garuu guyyaan adda ba'umsaan dhufa guyyaan tokko garuu guyyaan adda ba'umsaan dhufa ጻድቃን ወደ ዘላለም ሕይወት ኃጥአን ወደ ዘላለም ሞት ይሄዳሉ ላ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው ቀጀሎኒ ገረ ጅሬኛ ደሙ ገ ኑይ ፋርፈናዳን ጎፍታ ወጅን ገረ ጅሬኛ ዳግና ሃሌሉያ ኑይፍ ከን ቆባዬ ጅሬኛ ዳየ ሴጣና ዳጋው ኩን ሰገሌን ኩን ስሪት ዱበተሙ ቀባት ሰገሌን ኩን ሰገሌ ኬኛ ወልካነ ስሪት ዱበቹ ኑረ ጅራት ኑይ ጅሬኛ ቀምና ዋንት ነመ ደገቺሱ ባየዳ ዋንት ጅሬኛ ከነ ከሰ ነመ ባሱ በርባዱ ባየዳ ክርስቶስ ገሩ ጅሬኛ ኬኝ ብይ ለፋኑ ረክነ ቀባቹ ደንዳ ሶዳ ቀባቹ ደንዳ ረክኖኒ ገራ ገራ ጅራቹ ደንዳ ገሩ ጅሬኛ ጫሉት ደርቡ ላፍ ጅራ አከሩ ሰገሌ ዋቀዮ ጅሬኛ ኑ ቆጳይ ፋነ ወል ቡኬ ቀምኑ የሮ ቀምኑ ጀ ኢሰኑ ቆጳይቱ ጫላ ወል ቡኬን ቀበሙ የ ሃሌሉያ ዶነ መጅሩኩን ኢዶ ኢላለሙት ኢዶን ጎፍታ ወጅን ጅራኑ ገሩ በረበራት ኡሙሪን ነሞታ ጥቃለ በየላ ፋረት ቶርባተመ ሰደተማ ይበዩ ዮተይሞ ነምነሙ ኡሙሪን ጻደ ደበሉ ደባ ደሙ ደንዳ ገሩ ኡሙሪን ኢትነምኒ ንቁተ ይጅራተመ ቶርባተማ ሰደተማ ተዳውት ከናቲፍ ኡሙሪ በረበራ ጎፍታ ፋነ ጅራቹዳፍ አረደመቁ ቀባና ኢየሱስ ጎፍታ ሃሌሉያ ሜወርስኒት ቶሌ ሃሌሉያ ዳ ኢየሱስ ጎፍታን ነመት ቶለ ጎፍታን ኩን ጅሬኛ ኑ ከኔ ሀረጋ ደመቁ ኑረ ጅራት ኢዶ አርሳ ኬኛ አሬሱ ኑረ ጅራት ጎፍታ ወጅን ደመቁ ኑረ ጅራት ጅልባ ኬኛን ጎፍታ በርባዱ ኑረ ጅራት መነ ኬኛ ከሰት ከደቹ ኑረ ጅራት ኢምፔኑ ዮመ ከጎፍታን ንፉ
Ay boru wanti jedhamu hin jiru. Jireenya kiristaanotaa keessatti guyyaan boru wanti jedhamu hin jiru. Nagee የሚባል የለም. Guyyaa boru gooftaa duwwaa beeka. Even guyyaan kaleessaa darbeera. Achitti sammuun keenya qabamuun qabaannu. Isa har'arra jirurraa kaanee dammaquun nurra jiraata. Mana keenya keessatti maatii keenya wajjin iddoo aarsaa aaressuun nurra jiraata. Dammaquun nurra jiraata. Gooftaaf yeroo kennuun nurra jiraata. Of dammaqsuun nurra jiraata. Jireenya darbu kanaaf jireenya isa bara baraa dhabuun nurra jiraatu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Namni hunduu jireenyicha akka argatu fedha gooftaati. Namni hunduu iddicha akka argatu fedha gooftaati. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dammaqaa nuun jedha. Yesuus gooftaadha. Mee nama si bukkee jiran dammaqii jedhaani. Dammaqii, dammaqaa, dammaqii, dammaqii. Haleluuyaa. Dammaqni akkasii eeggannu gooftaan nu haa gargaaru. Sagalee Waaqayyoo keessaa gara walitti qabuutti nan fidaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 29 boqonnaa 24 lakkoofsa 29 fi 30 irra kan jiru nan dubbisa akkana jedha. Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun hin dukkanoofti. Jiinis ifa ishee hin laattu. Urjoonni Waaqa irraa hin harca'u. Humnoonni bantii Waaqaas hin raafamu. Yommus milikinni ilma namaa Waaqa keessaa hin mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota Waaqaa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuuf arguuf jiru. Inni ergamoota isaa Waaqarraa sagalee malakkataa guddaa wajjin in erga. Isaan immoo warra Waaqayyoof waaman qixaarfanii handaara bantii Waaqaa gar tokko hamma gara kaanittis walitti hin qabu. Yesuus itti dabalee milikkitoota kana booddee baay'ee sarga dubbatee booddee guyyaan gooftaa dhufuutti akka jiru dubbate. Milikkitoonni kun erga raawwatanii booddee egaa ogeessota ta'aadha sagalee Waaqayyoo. Ogeessonni milikkitoota sagalee Waaqayyoo kanarratti dubbataman ilaalu. Maal jedhe gooftaan? Warri ogeessonni guyyaa dhufaatii Waaqayyoo beekuudhaa fi isa sagalee Waaqayyoo irratti dubbatame kana ilaalu. Barraa'eera waan ta'eef guyyaan gooftaa dhiyaateera. Caalatti jedha Phaawulos. Isa kaleessaa manne caala guyyaan gooftaa nutti dhiyaachaa waan jiruuf dammaquun nurra jiraataa jedha. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa jira. Nutti dhiyaachaa jira, dhufaa jira. Kanaatiif dammaquun nurra jiraata jechuudha. Gooftaa wajjin jireenyatti darbuudhaaf dammaquun nurra jiraata. Dammaqaa. Dammaqaa. Guyyoota isa kaleessaa caala guyyaa har'aa dammaquun nurra jiraata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Umuriin namoota amma dabalaa deemu namoonni gooftaa arguudhaaf guddachaa deeme dabalaa deeme beekaa deeme jenna miti. Umuriin keenya immoo irrataa deema. Lakkiinatti hin ka'ina akkanuma dhugaan jiru. Gaafa guddataa deemne gaafa dabalaa deemu umuriin namootaa irrataa deema. Kanaatiif qophaa'ummaan keenyas akkuma kana ta'uutu irra jiraata. Guyyaan gooftaa isa kaleessaa caala gooftaan dhufuutti jira. Yoom akka dhufu eenyumtuu garuu hin beeku. Dammaquun akka nurra jiraatu sagalee Waaqayyoon dubbata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irratti dubbachaa jiru dammaquudhaan gooftaa eeggachuu akka mushurroota warra shananii warra qophaa'anii warra ibsaa isaanii qabsiifatanii ibsaa isaanii biratti cuunfaa ejersaa qabatanii gooftaa eeggatanii gaafa gooftaan dhufu hin sodaanne gammachuudhaan ibsaa qabatanii gooftaa faana darban. Gammachuudhaan gooftaa wajjin walitti dabalaman. Warri yeroo malee dammaqan garuu gooftaan arganne. Gooftaa beekuu danda'u, gooftaa duukaa deemuu danda'u, gooftaa tajaajiluu danda'u. Tiyooriidhaan gooftaa beekuu danda'u. Waan tokko beekuu fi itti jiraachuun qabaachuun garaagarummaa qaba. Beekuu fi dhamdhamachuun gargari. Beekaadha namni gooftaa. Gooftaan siif hojjete, gooftaa keessa jirtaa, gooftaan si keessa jiraa'oo. Beekuu duwwaa otoo hin taane kiristaanonni Kiristoos nu keessa jiraachuu qabaata. Nummoo Kiristoos keessa jiraachuu qabaanna. Yesuus bara baraan gooftaadha. Haalleluuyaa. Mee sagalee keessa ol kaasaa haalleluuyaadha. Haalleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Dammaqa.
iddoo aarsaa keessanii haaressaa jedha sagalee Waaqayyo. Iyyasuus bara baraan gooftaan ol kaanee dhaabbannee Waaqayyoodhaan hin kadhanna.